thought you weren't at home. I'm not home. You are at home. What do you mean? I'm outside. Where are you going? I have plans. Well, I have plans too. You know we broke up, right? I'm going where you're going. I'm going with you. What are you going with me? Wherever you're going, I'm going too. All right. Fayyisa akkam oolte? Naga oolte? Gaarii. Dhaga'i. Dhufaa jira. Mee hadha waliin oollaa ati xiqqoo miila kana dansaan dhageettu akka gaariin dhageettu. Waa mara bibbitee dhufa waliin oollaa abboo. Gammadaa oollaa mee hadha waliin. Dhugaa siin jedha. Waliin oolla. Wanta akka illee bitin ana bitee fiddaa jira waa mara. Manumaan na eegatin. Ayya nagaatti. Jedhi baay. Uumamtumti keeyyuu nama kofalsiisa beektaa? Waa beektaa wanni kun ijoollummaan waliin guddanne beektaa? Ijoollummaa waliin guddanne durumaa anaa gaafa ijoollee hin beektaa? Kanuma akkanuma maatinuun beektaa? Namni si waliin jiraatu dulloo jechuudha. Maal? Ilma kolfaaf. Dullummaan gannaan dhufti kolfaa ni miti. Akkasii? Kolfaa ni miti. Sittuma dhufannee ittiin ariifatu. Sittu nama ijoollee deebi'u fakkaataa jira ammoo dhugaasii jedha. Akkasii. Ijoollee deebitee beeki ijoollee mal deebitee sululutte si tole. Yaa maal qaqqabate? Ani akka gaarii jira. Dhugaan si jedha rabbiin galanna haa galu akka gaarii jira. Tippa kana si arguu manna beektu mul'attu. Nima jira. Nima jiru vaakeeshinallee baheen beeku walii gadi illee deemeen beeku. Hojii marra jirra maal jirumatti walii gadi nu ari'a waan biraa maalirra jira jetteeti. Gaariidha. Gaariidha. Warruma bira oolaa ijoollee walgala walii gadi hin deemna kanuma waa maaltu jira jetteeti. Yaa gaganuma dalagdee gadana jijjiirannaa. Adda si arguuf akka itti ariifadhe. Wal nagarre guyyaa meeqa wal nagarre? Yaa wannooma taane argitee sardama hojii kanan nu rakkiseeti. Yerumatti gadi teenyee taphannu iyyuu dhabne. Maali? Beeka hedduu asii danfisu? Ima buna maal naa danfifta? Buna maal naa danfifta? Gammadaa jirraami buna danfisuun barbaachisu. Buna dhugaarraa mima buna dhugaa jirra itti jirra. Jedhika. Ittuma jira. Siifaa hin jaallattamu bishaanitti. Lakki. Tuuttaa dhokka kanniisaa. Simarraa bare malee bishaanitti illee hin fedhu. Tuuttaa dhokka kanniisaa. An kolfumaaf tapha kana fedha sirraa malee. Bitta yeroo ijoollummaa yaadadha akka toliin dabarse yaadadha waa mara yaadadha. Buna sirrii danfisu? Obse. Mee buna barbaada? Buna bareedaa keessan danfisee obse. Buna bareedaa keessan. Buna bareedaa san nu danfise. Ayyee. Kanaaf. Yaa gaarii gaafa nuti bilii kutaa 7-8 barannu ijoolleen waliin jirtu sun cufti garma jaltee bitee dhugama rabbiisin jedhe maal ta'an maali bara si'anaa kana feesbuukii irra barbaadanii wal argochirra barbaadduuti. Facebook jette Facebook itu yeroo qabaadhee taa'eetu maal laalaa ooleen jaaladha yeroo maa qaba jetteeti. Yeroo hin qabdu yaa zamanan beeka hojii sitti baay'eedha. Yeroo hin qabu. Guyyaa wal argitu. Waan ajaa'ibaa ammoo wal fuudhitti sila ana dhugisiin jedhama oositu naan jedhame wal fuudhitti. Ana siin jedhama mana koo jirtanii. Xiqqoo koo hin cabsina gabuu buleen bitadhe. Isirratti hin baasinii kan. Nama hin sodaata lubbutee beeka. Lubbutee beeka. Nuti maara shaafaasaa malee wannoo isaa lubbutee beeka kunin waa meeqa ajjeesee waa meeqa fixee waa meeqa guure. Horii meeqa galche. Meeqa galche. Maal qaba isinii gubboo kennaa jiru. Adda qabdeettu waan jechuudha. Maal galche. Nuti hattuu naannessina malee. Kun nagaa eegaa beek. Maal taate abboo. Isa hattuu naannessa maal gootummaa eessa keessa. Namaan ajjeesuu fi mitoonni inni uumame. Nagaa ittiin eeguuf akka isaatitti. Maal? Nagaa eenyuu jechaa keeti? Nagaa eenyuu jechaa keeti? Utuu isin jirtanii wal fixe kaa kunoo. Maal?
hattuu karaa kuma hattii namillee olma fedha kana dhiisnu irraa boo waan kanaa dhiisitti fedhame. Do anyone can discuss the goni Turner syndrome ini dhukuba korsan qabne maanjina dhukubi kunini yeroon sirratti argame when you were 13 since you were 13 years old amo I think if they every month check up kan ke goduni is good but it's not going to change fact that you cannot have a baby. I can angalu bata. Nama meeqatu haja daa'imatu sun qabaatin daa'ima argata. Osoo fedha isaatuun qabaatin argite. Ani waggaa meeqaaf yaale itti qophaa'ee ilmoodhuma takka argachuuf hammam yaalaa jirra. Akkamittaan dubartii tokko ta'e ilmoo argachuun